وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أورومو أورومو ديرتني والله. سيادة جرا جرتو أنا ننجرا قالت ربي. ننجرا والله يا الحمد لله قالت ربي. أسوما جرا لو كده بيجي ما هي جلا جرا بيجي ما كو جلا تاي لا فيدي الربا غاري رفاير أرجون لك قوانا كنا قدامي شير 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 قدامي على دبيو إتوي في ديرو فين yeroo baay'ee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh yeroo baay'ee onlaayinii keessan galuu ni beektanii gaafa dhufe kana xiqqoo dubbadheen baha inshaallah beeznillah hayyee ilmaan oromoo galatoomaa isin baganaa jiraattan isinuman argaa onlaayinii irratti isinuman laalaa kan barreeffamus kan dubbatamus takka hordofii dhabeen beeku isinirraa haa dhabamu malee sooshaal miidiyaarra gaaf takka wanna sooshaal miidiyaa kanarra dubbatamu sagaleen gaaf tokko na jala darbee hin beeku beeka inuman jira inuman laala hayyee isinis baganaa jiraattan ilmaan oromoo qaqqaaliiwwan koo baganaa jiraattan isin jaalladha isiniinan boonaa isin kabaja baganaa jiraattan jiraachuun waan guddaadha oromoo waan baay'ee ta'eef hin dhumu beeka akka nu si taphataniif silaa kan saabbannuun saabbanne alhamdulillah inni jira galata rabbii egaa oromooti waan takka dubbachuun barbaada alliibis hin barbaanne beektanii wanni jala yaanuuf wannumti jala deemnu wannumti qabannu wannumti gadhiisnu waan dhabameef sammuu bilchaataatti deema beekaa liximti bukeeffamee guyyaa guyyaadhaan bukaayaa jijjiirramaa deema jechuudha warrooti sooshaal miidiyaa kanarraa liibii waraaban warrootiin akka OMN irra jiran warrootiin jawaar leenjisee warri jawaariin jalatti leenjee tokkochuma qawwiyyaa akka jawaar dhabe onlaayinii kanarra tokkochuma jabaataa akka jawaar dhabe onlaayinii kanarra tokkochuma jabaataa akka haacaaluu hundeessaa dhabe onlaayinii kanarra tokkochuma kan oolnee akka haacaaluu qabu dhabne artistii keessa tokkochuma kan akka jawaar dubbatee biyya sossoosu dhabne onlaayinii kana keessa kan asii achi garagalee biltsiginnaa maaluu paartii badhaadhinnaa maaluu oromoon kutannoon qabdan namoota kutannoo qabu onlaayinii kanarraa eenyu akka ta'e beektu warri liibii waraabdan warri abiyyirra liibii waraabdan isinuu isan geettan warri bililleerra liibii waraabdan isinuu isin geettan isii guddistan jechuudha nuti oromoon nama dhabne nama jala yaanu dhabne malee sagalee dhabneetiin haamileen nutu qameetteen malee dubbachuu wallaalleetii miti kan darbe irraa waa barree callisnee teenna jechuudha oromoo nama akka jawaar dhabne yar OMN keessa wanti isiitii minyanyanyanyanyanyanya jette asiyaatee onlaayinii kana gubbatti kan dubbattu irraa miidhagne kan dubbattu sagaleen isiin dhagamne kan dubbattu waa waraantu achi fullaasisuu hin dandeenye kan waan tokko gootu wanni tokko irraa hin bareenye maratu sooshaal miidiyaa kanarra jira jechuudha warri OMN kana keessa jirtu hinkirdaada guutuun isiidha nama si gammachiisu dubbima dubbattee dhamdhama qabdu sakkitti minya kanuma kaleessaa qaayite martisiitu haamileen keenya gadi nu wayeeti sooshaal miidiyaa kanarra callisnee teennee isin malaalaati jirra waan tokkoon isinii dhaama oromoo wallagga keessatti har'a qeerroo 5 bakka tokko wareegan kana qofaa miti wallagga keessa guyyaa guutuuf wallaggaa fi gujitti guyyaa guyyaadhaan dhumata oromoon guyyaa guyyaadhaan wareegama as baanee wallagga haa duutu qawwee hiikkachaa jirte diinarraa gombifamtee qawwee irraa fudhachaa kilaasha irraa hiikkachaa booji'aati jirti wallaggaa fi gujillee gollollee arsii fi harargeen yoom ajjeestanii yoom wareegdanii qawwee irraa hiikkata yeroo hidhannootti galan malee yeroo as sooshaal miidiyaa kanarra taa'anii miti karoora nama nu baasu yoo dhabne oromoon karoora ofii haa baafatu kolkolleewwan asitti OMN gubbaa ta'etu martisiitu karooran beektu abiyyi akkas ta'e maaloo guyyaa guyyaadhaan girdii mara guurtanii nu haasoftu
Oromoon Wallaggaa, Oromoon Gujii, Oromoon Holloo qawwee hidhachaa jira. Gombisee irraa hiikkachaati jira. Arsii Harargeen ummanni guddaan ummanni bal'aan yoom qawwee irraa hiikkattan? Yoom karoora nu baaftan? Haaduu Wallagga keessa aarsaan itti kafalameeti biyyi bilisoom. Dhiigni itti dhangala'eeti biyyi tokko kan fuulduratti tarkaanfatu. Nutti hin boo'ina. Sooshaal miidiyaa kanarratti Wallagga har'a shawwareegee qawwee irraa hiikkata. Qawwee 100 hiikkata guyyatti. Odoon fudhatin hin galu. Waraanni gallakkisee keessaa baatee jira Wallagga keessa. Kun waraanatti dabalamaati jira. Onnee qaban. Loluu dandayan. Hin leenjifatan. Hin leenji'an. Wal jala dhukaasaati jira. Walitti mootummaadhaan diinaa wal afoo dhaabbatan. As sooshaal miidiyaa kanarratti enne maaf qawween hiikkanne ilmaan arsee. Sikkoo mandi maaliif qawwee hiikkachuu yaala? Maaf ajjeeftanii irraa rasaasa fudhan? Kan mana hidhaa keessa bakka hunda guuttan. Maaliif qawwee mootummaan tarsiimoo eenyu sii baasa OMN irra maaltu jira? Tarsiimoon tokko kasii bahu hin jiru. Badhaadhina nurratti arrabsuun badhaadhina nurratti guddisuudha. Adeemsa qabsoo amma boonsaa margaa irratti waa'ee amantaa kaaqe. Dimixmaaxiisii haa balleessu boonsaa margaa abbaa amantii sheekota barbaade lafarraa harkisu qabee ibiddatti haa qabsiisu. Gurbaan dhiirummaa isaan beektan irraan barreessan. Gurbaan jegnummaa isaa irraan barre. Gurbaan Amaara bee akkana isii godhe, Habashaa bee akkana godhe baroota darban dur. Inni har'a Habashaa arrabsee amantaa Musliimaa arrabse keessanuu ijoollee sikkoo mandu. Amantaan abbaa fedhee haaduu izi poostaaf sooshaal miidiyaa kanarra nurra godhuu isaati karoora kaayyoon akkamitti akka qawween hidhatamu akkamitti akka rasaati waraanarraa akkamitti hiikamu karoora kana baasaa maxxansaa ummata waa barsiisa. Wallagga waggaa lama itti wareegamee waggaa lama itti cabee Gujii waggaa lama nutorkii waggaa tokko irraa cufameeti. Ummanni kuma meeqa irratti wareegamee tarra qawwee hiikkachaa jira du'aati hiikkatan. Du'aa hiikkadhaa qawwee waan irra hojjetamu karoora ummata as baasaa irratti dubbadhaa. As teettee miti suuraa bilillee asitti nurratti poostii gootu. Intala oppodiyoo dullatti as fuutanii intala Muktaar Kadiir fiddanii sooshaal miidiyaa kanarra nurratti faarsina. Akkaataa qawwee itti hiikkate Wallagga akkamitti qawwee hiikkata laala. Gujiin akkamitti qawwee hiikkachaa jira guyyaa guyyaadhaan akkamitti kilaasha fudhatee galaati jira. Ajjeefamee gombisee irraa hiikkachaati jira. Kanarratti hojjedha waan irra hojjettan bara waan irratti sooshaal miidiyaa kanarratti wanta tokko gadi maxxansaa gadi baasa. OMN karoora takkittiin baasu. Achitti ta'ee maaloo. Gaazexeessonni OMN karoora takkitti Oromoodhaa baasaa hin jirtu. Jawaar odoo taatee sarara takkittiin uummata ibidda qabsiisa. Farhaan Abdusalaam asitti namni du'e jedha malee karoora takkitti baasee maxxansaati hin jiru. Garuu akka OMN hin diigamne godhe. Bakka itti kabajamu bakka itti deeggaramu qaba. Karoora haarawaa namni tokkochi gadi baasee boonsaa margaa karoora isinii baasaa jira bee gurbaa san jala hiriira. Nuti kalee jala hiriirreeti Jawaariin OMN akka inni jaaru yoo kun asiif achiin OMN haa jiguuf akkasiisa arguufan isaa fi Ahmad Obbo Bosona Baalee jala yaaneeti barsiistota kennaa bee Jawaaritti taanee jarra. Isa jala yaadha dhageeffadhaa sheeka barbaadila. Dinnichi tokko lafatti dhaabbatee yoo achi ol buqqiftu iddoota dinnichaatu jira. Hidda dinnichaatu jira. Qumbuursotu jira. Mixiitu jira. Irraa gadi duuda. Waan na firee qabdu jalaa fudhatta. Haa arrabsu sheeka abbaa barbaade. Waan fedhe haa jedhuun isinitti hin dhagamina. Innis Islaama bee. Innis amantii ofiitii bee fidaa ta'a bee. Amantaa ofiitii bee of kennaa boonsaa margaatis. Akkuma keessan Musliima bee innis isin qofaa miti warri jaannata qulfii jaannata harkaa qabu. Egaa qulfii jaannata harkaa qabaattan Jawaariin maan baasin haree dhaqxanii. Qabsoon dhiigaan dhufti malee as teettanii waa'ee jaannataa eebalu jettanii boonsaa margaa deeggara. Kurraa mara sooshaal miidiyaa kanarratti boonsaa margaa Abiyyitti deebiin deebisu. Dhaqeetiin sosossoosa dhaqee sheekota tuttuqa dhaqee artistoota tuttuqa dhaqee gadi yaasa mana keessa. Artistii tuttuqa sheeka tuttuqa bakkoota qulfii micciira. Isinin agartanii bee bakka inni itti waan inni hojjetu. Isiniif hin galle maraataan seenaa gurbaan maraataa miti. Beekaa eenyu caala gurbachi. As teettanii sooshaal miidiyaa kanarra nama arrabsuu poofaayilii namaa gaggaragalchuu miti. Oromoo Wallaggaa akkamitti wareegamee qawwee fudhate jedhaa itti yaada. Gujiin akkamitti harka kennachuu didee qawwee hiikkachaa jira diinarra. Yeroon qawwee qofa. Oromoon tokko ta'ee jira. Oromoon beeqaata tokko ta'e. Dhaabbilee paartiilee siyaasaa keessaa Abiyyi guuree hidhuun Oromoo akka ofiitti inni Oromoo dadhabsiisuuf hin dandeenye. Namni dadhabee warra OMN irra jirutu iyyuu karoora uummataa baasuu dadhabee nama tokko waan karoora kanarratti fayyadama. Abaa'oo jala hiriira. Abaa'ootti dabalama kan jedhu as bahee hin dubbanne OMN irratti. Nama nu deemsisu nama nu sossoosu dhabne malee Oromoo sossoo'uu hin dadhabne. Bakki itti bade OMN irratti bade.
namnumti karoora haarawaa gadi baasee Oromoodhaa kanatu taha galmeen Oromoo bakka kanaan Oromoo yoo asii sosso'ee bakka kana kaayyoo isaa galmaan gaahata kan jedhu waan tokko waan gadi baasee hin qabu OMN. Inni maal godha asuma as ba'ee reeffa nutti maaloo asitti namni du'e miti bilillee waan rabsite bilillee guddista beeke. Ijoolleen badhaadhinnaa bakka seentan arguudhaa teettan. Abiyyi ni tura waggaa 5 isaa tura. Oromoo miliyoona 50 girrisaa jechaa paartii oppodiyoo dullattii faarsaan irratti erguu hin ga'u. Oromoo miliyoona meeqaan isin qoshaashaa waa takkaaf hin taane Oromoodhaan girrisa yoo jettanii Oromoo yoo awwaalatu Oromoon yoo du'u Oromoo yoo dhiigni isaa dhangala'u girrisa jettanii Oromoo xiqqeessitan rabbi sinaa xiqqeessu arguudhaa jirtan ni kufa mootummaan kun erguu sin gahu. Garuu ani wanti na guboo jiraate namuma karoora haaraa gadi baasee asii jala haayaanu isinii wajji iyyinuu Oromoo hifanneetteen nabe gadi baanee dubbachuu wallaalle dubbachuus hin dandeenya dhageettis hin qabne. Garuu maaliif isinumatuyyuu ummatuma dhageettii hin qabne. Oromoo wal ijaaraa qawwee hiikachuu irratti qofa hojjedha. Ajjeesii irraa kilaasha bittee alaa galchituu miti meeshaa waraanaa biyya kee keessa odoo jiru akkamitti meeshaa waraanaa alaa bittee galchuu barbaadda maallaqa guurtee qawwee hidhachiisuu barbaadda. Maaliif qawwee hidhachiista? Abbaan keenya kaleessa ijoollee leenjisoo diigaa akkamitti kaleessa wareegama aarsaa waliigalteedhaan kafaleetiin biyya san keessaa baase. Karoora haaraa warratti qawwee hiikachuu wanti Oromoo bilisa baasu qawwee qofa akka abbaan jaarraa gadaa jedhe. Wanti Oromoo bilisa baasee ifaan ifatti achi baasu kilaasha qofaadha. Lolee lolchiisuu qofaadha. Kanaan alatti Oromoon daawuniidhaan bilisoomu. Wayyaanee daawun jennee biyya galchine. Waan biyya bakka biraa keessa kaleellee wayyaanee miti beekan nufitti. Abiyyi matu wayyaanee keessa taa'ee waggaa 27 Oromoo ajjeesisiisaa ture. Jaruma garima kanatu iyyuu fixaatiin ture. Namtichi lammaa harkaa fuudhee ol bahee lammaa kaadhi'ee nuuf hin ta'u. Dhiisuma kan kaleellee achi jala taa'ee wayyaanee jala taa'ee nuuf malee wayyaaneen gaaf tokko Oromoon ajjeefe. Wayyaaneen gaaf tokko Oromoo irraa miidhaa geettee hin beektu. Kan nu miidhee Abiyyi kaleessa har'as namtichumarra nu miidhaa jiru kaleellee nu miidha jechuudha. Kanaaf Oromoo kadu'e nurratti poosti godhuu odoo hin taane garamiin akkamiin hidhannaa miti irraa akkamiin hiikkannaa akka Wallaggaa ta'e akka Gujii ta'e akka Walloo ta'e kana banaa reeffa sooshaal Oromoon ba'aati jira abbee guyyaadhaan meeqatu wareegama kan duuk poostaa godhuu dhiisiiti tooftaan akkamitti Wallagga du'ee callisee galee taa'e harka maratee hin ta'e Wallagga Arsiin du'ee galee harka maratee taa'e Harargeen du'ee harka maratee taa'e Wallagga bosona galee qawwee hiikkata. Gujii du'ee wareegamee bosona galee kilaasha irraa hiikkachaati jira. Kana itti yaadi. Ilmaan kee achi keessa jiruuf as deebisuu qawwee irraa fudhachuu. Wantoota akkasii sanirra hojjedhu. Maaliif yoo kutaan kun amma Arsiin gaafa Haacaaluun du'eerraa wanni hanga Harargeef Arsii dhumate hin jiru. Wanni hanga irraallee mana hidhaa keessa guute Arsii fi Harargeedha. Ilmaan Sikkoo Mandootii fi ilmaan Harargeeti. Garuu harka duwwaadha. Wallagga bee odumaa duuta asiin abbaa torba jettee qaagootee lafa gootee isa ajjeeftee biralatti qaagootee lafa gootee ufiifis hin du'anii jara sin ajjeessan. Gaaf tokko taa'anii rafanii bulanii hin beekne. Uummata wayirraa waa baradhaa. Jawaar dhabneemi warra bosona jirurraa waa haa barannu. Jawaariin bakka isaanumarraa waa haa barannu warri kana maatii keessan barsiisaa kana warra keessanitti himaa kana haala akkamiin mootummaa kanarraa hiikkannarratti malee wanti takka hin jiru jechuudha. Kan Oromoo bilisa baasu qawwee qofaadha. Asteettee Abiyyi arrabsuun Abiyyi nurra guddisuudha. Asteettee bilillee arrabsuun suuraa bilillee poostii godhuun bilillee nurratti guddisuudha. Hangaasaa Oromoo hangaasaa jalaa galaa Oromoo hangaasaa ati shaneedha ati maaloodha ati akkasiidha ati ergamtuu ta'ettanii na arrabsaati turtan. Hangaasaa dhiisaa gaafa hin jiru hangaasaa dhiisaa gaafa isin jiru hin diddanii isuma na arrabse keessaan ijoollee Sikkoo Mandoota isinirraa dadhabde. Har'a hangaasaa santu isinirra hojjette. Nama biraa odoo hin ta'in hangaasama isin kalee dhiisaa. Ila dhugaan ni qal'atti malee hin cittu. Dhugaan ni qal'atti malee hin cittu. Dhugaan ifuma deemaa jirti. Abbuma dhugaattu mooyata. Ni tura malee abbaan dhugaa ni mooyata. Abbaan sobaa inuma kufa. Kalee odoo isin hangaasarraa dhaabbadhaa. Hangaasaa biraa dachaa Oromoo. Isin kadhadhe liibii kanarraa as bahe. Badataaf hangaasarraa isin gata maaliyyoo Wallaggaa maalii akkas taatee intala shanee maaloo jettee suuraa kiyya sooshaal miidiyaa kanarra gallakkiftanii maaloo gootan waa meeqa jettan. Wanti isin hin goone jirtu wanti haamilee namaallee ol kaasu ijoollee Sikkoo Mandooti wanti haamilee namaallee gabbuusu ijoollee Sikkoo Mandooti. Akkuma kalee hangaasaa jalaa galtan har'allee garee badhaadhinnaa jalaa galaati.
akka wallagga itti hidhatte akka marroon itti leenjisaa jiru akkasitti itti yaada. Gaafa san qofa bilisuuf reeffa poostaa gootanii sheeriin godhina. Oduu akka baay'inaati numatu waa hunda ta'a. Oduu akka baay'inaa sooshaal miidiyaa kanarra kan jiru kan feesbuukii akkaawwantii 5-6 qabatu ijoollee masikkoo manduuti. Gadi bu'aa lafarratti hojjedha. Diina nurratti faarsina hinga abbaan fedhe abbama fedhe namni tokkoffaa taayee danda'a nurratti jabeessa isin ijoollee sikkoo manduu dhiisaa waan jedhan hin dhiiftan. Ani amma abiyyiin arrabsuu nan danda'a. Abiyyiin jabeessuu fi taayee arrabsuu nan danda'a. Taayeen jabeessuudha malee laaffisu. Anaati yoo as baateen arrabsite na jabeessita. Anama namni baay'ee yookaan komentiidhaan yoo dhaqee na arrabsa. Amma bililleen dheengadda komentiidhaan na arrabsitee deebitee immoo qonnaa isii jalaa na baafte. Deebi'ee arrabsuu ni danda'a liivii waraabee. Arrabni bu'aan fidu. Arrabni bu'aanaaf fidu. Si galee kanaafidu irratti hojjedhee isa san fooyyessu. Tuffattee gaafa bira lixxe gaafa isitti laayikii kennuu dhiiftee gaafa isii bira kuttee gaafa hundi isiitu taayee danda'allee waan inni sharii godhuu baannee gaafa komentii isaa laatuu dinnee gaafa waa hunda itti dhiifneetiin hin jenne ni bilisoomne jechuudha. Isin galee garuu isin warri kaleessa hangaasaa jala girriftanii hangaasaa makanarraa dhaabbadhaa jennee isin dadhabne har'allee achuma jirtan. Kam hafe jala girriftan kam hafe jabeessitan. Waan harkaa qabdan jabeeffadhaa waan jiru irratti deema. Argitanii jirtan OMN keessallee namni sammuu qabu bilchaataan as bahee dubbatu hin jiru. Ifi dadhamu. Ilaala televizyiinii taa'e. Manna takkittiin fi haasofturraan tolu. Keelloo miidiyaa wayyaa mucaa keeroodha. Biyya Masrii keessaa dubbatu eenyu maqaan isaa Siraaj moo eenyu jirbaasan. Ijoollee qacalee takka. Xiyyiitti jechuudha bakka rasaasa yoo dubbatu rasaasa dhiiga si keessa gaseeni waan dhiiga rasaasa beektaa. Mucaa sun amma rasaasa cimaadha. Yoo as bahee dubbatu mucaa akkamiiti mucaan akkasi cimaa sun biyya Masrii keessa taa'e tan Ameerikaa keessa teettu ta'e rafti malsii. Isaanuma na jibbisiisu Oromoo Ameerikaa keessa taa'ee achirra as bahee liibira waan haasuuf hin beektu karooran baasuuf seenaa nutti himti seenaa duraa barree jirra. Seenaa duraa barree bakka nugaa kalaas seenaa nu barsiisina. Akkaataa abiyyitti deemu akkaataa maaloonitti kana seenaa nu gahee jiran nuu seenaa ni beekna. Mee gurbattii Jimma biyya Masrii keessa teettu keelloo miidiyaa irratti hojjettu maqaan isii eenyudha. Abbaa isii yoo kana jalaa hidhanii turan. Akkamitti dubbata mucaa sun sagaleen isaa rasaasa. Yoo dubbatu dhageettii isaa mee keelloo miidiyaa hordofaa akka inni itti dubbatu akka inni ijoollee xiqqoodha. Ijoollee qacalee ganaa lafaa dhufaa jirtu. Namoota akkasii sun OMN irra hin jiru. Namni akkasitti dubbii warraasuu sun hin jiru. Gadi laalu akka nama ijaan agarree kanatti dubbisa akka ibiddaa kanatti. Namoonni akkasii sunniin eessa jiran? OMN irratti as guranii dullootuma mara as yaasanii waa'ee seenaa Haayile Sillaasee seenaa miti. Odoo Mallas jiraate biyya Saudi Arabiyaa keessatti ilmaan Oromoo ilmaan Itoophiyaa mana hidhaa keessan teessu. Mallas bee Abiyyi bee biyya keenya mataa qaqqabachiise. Abiyyi bee mataa qaqqabachiise. Mallas odoo jiraate siddetanyaan tokkochi isaan hidhamu mana biyya Arabaa keessatti. Nusa hafixu biyya keessa si haa miidhu abbaan barbaade ilmoo ofii akka fedhe haa godhu. Biyya keessa akka barbaade si haa godhu. Garuu biyya Ormaa keessatti agas miidhaan nurra hin gahu. Bara Abiyyi ni salphan. Bara Abiyyi Oromoon cittaa'ee mana hidhaa keessan nama isa garagalchuu dhabe. Bara Abiyyi kaayyoo ofii qofa galmaan gahuu Finfinnee bulchaa jira 4 kiiloo keessa teessumarra taa'ee olii gad deemee Isaayyaasii wajjin akka xonqaayii lafarra maru kana yoo mootummaa Abiyyi isiniif fakkaate isinuu salphattan. Yoo Abiyyi mootummaa jettanii Abiyyi deebistan isinumatu salphate. Mootummaa kana warri jettan isinumatu zeeroo irra jira malee Abiyyi zeeroo irra hin jiru. Abbaan barbaade waan barbaade hojjechuu ni danda'a. Garuu Abiyyi ana biratti mootummaa miti. Niqxaa karaa mootummaan an arge Mallasi. Mallas parsantii 100% Abiyyi kaalsii Mallas hin ga'u Abiyyi. Inumaa Abiyyiin jalatti hin guddanne Abiyyi Mallasiin jalatti hin guddanne. Odoo kan beekumsa takka qabaatu taate Abiyyi har'a ilmaan lammiileen Itoophiyaa guutuun isaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti akkasitti rakkatan. Bara Abiyyi salphanne. Siraaj dhugaadha galatoom. Naa galatoomii giiftii Oromoo qunne ishi isaadha. Mucaa kana baay'ee cimaadha. Baay'een isaa dinqisiifadha. Nama guddatuu qabu nama cimaadha. Namni akka isaa odoo jiraate OMN irra as bahee namni akkasii isaatti dubbatu kan jiraatu taate har'a silaa karoorratu gadi baa jechuudha. Gaazexeessoo odoo hin ta'in
gaazexarraa waan barreeffamee isin kenname dubbachuu dhiisaa warri OMN asbahaa waan Oromoo fayyadu karoora nu baasaa. Asbahaa dhaabadda bilisummaa Oromoo jalallee hiriiraa jettan nu gadi baasaa karoora nu baasaa waan irra deemnu nutti agarsiisa. Asuma teettanii cinqii Hayila Sillaasee cinqii Minilikii cinqii Naafxanyaa maaloo nutti hin kaagina dadhabnee jirra hifanne. Anis dubbadhee kana bira darbe isin achuma jirtan bakka kaleessa. Nuti waan haarawa barbaanna. Haarawa barbaanna kan akka karaa Wallaggaa keessa ajjeefamanii qawwee irraa hiikkatan kan akka Gujiin keessa kan akka Walloon keessa kana barbaanna nuti. Wanti haarawa Oromoon biyya keessa hojjeta isin wayyine Jawaar. Waggaa dhibbatti illee nama akka Jawaariin argattu Oromiyaa. Biyya Itoophiyaa keessattuu namni akka Jawaar waggaa dhibba boodallee hin argamu. Namni akka Hacaalullee hin argamu. Onni guutuudhaan warraaqse. Har'a oduu Hacaaluun jiraate qeerroo shawaa guutuun isaa buqqa'ee jarru tooftaa beekti. Hacaaluu ajjeeste kaatee Jawaariitti. Jarru goota beekti. Ija fuudhaniiti. Ija mirgaatiif ija bitaa fuudhan yeroo tokko. Hacaaluuf Jawaarillee ija mirgaa alaxuul Oromoo keessaa fuudhan baasanii ija lamaanuu keessaa baasanii bal'aa taa'an jedhan. Akkaataa itti deemu beeka jarri. Jarri siyaasa akkatti uummata kana dadhabsiisu beeka. Namni akka hin hafne beeka. Girdii qofa akka taane beeka. Singalee Oromoo. Kara hidhachuu, gara hiikkachuu kana kanatti haa deebinu. Nuti ija teenya kan bitaat kan Jawaar ija bitaa Hacaaluu ija mirgaa lamaanuu dhabnee jirra jechuudha. Ijji hin qabnu nuti bal'aa taane bal'aa nu godhanii ka'anii akka barbaadanii taphataa jiran mana keenya keessa deemanii. Sila kana ta'e hanga dandeettanii warri dhaabbichuu jettanii deeggartan ilmaan Muktaar Kadiir ilmaan Oppodiyyoo Dullootaa guyyaan ni dhufa. Ani isinin arrabsu guyyaan ni darba. Har'a paartii malee wanti tokkoon isin deeggartan hin jirtu. Oromoo miliyoona 50 girrisaa yoo jettan Oromoo yoo horeegamu girrisaa yoo jettan isin namni kookii Abiyyi deeggaru akka Oromiyaa akka Itoophiyaatti miliyoona 2 ga'u. Kun hundi isaatu maali? የደርግ ዝርዝራጂና የኦፖዲዮ ትርፍራፊ ናቸው። ኦፖዲዮን ከሌሳ መለስቱ ፉዴ መለሲ ሄሩምቴ አረ ዴቢቴ ናፍጠኘት ሄሩምቴ isi yeroo maraa hin hiikamti kaanirra ni kaarraa fuudha kaanuma ni inshallah guyyaan ni kenni guutuun isi irraa bu'ee warra isiitti galtu ni dhufa. Gaafa san warri social media kanarra teessanii Oromoo arrabsita. Warri social media kanarra teessanii Oromoo qeeqxa. Warri social media kanarra teessanii waan baay'ee dubbattan. Warri social media kanarra teessanii Oromoo tuffattan guyyaan ni dhufa. Guyyaan abbaa Tsahaayyee Tigraayitti galche ni dhufa be. Hin tura malee ni dhufa. Nama karoora nuu baasu dhabne malee nama jala hiriirru dhabne malee guyyaan sin nu dhufa be. Nama jala yaanu dhabne nama nu harkisu dhabne. Kiinoo akkatti nu harkifamnu dhabne akkaataa marroon itti qawwee hidhatu irraa bara. Akkaataa marroon itti deemaa jiru bara akka dhaabbileen adda bilisummaa Oromoo wayyaaneedhaan wajjin maaloo ta'a maaloo ta'a jettu. Wayyaanee wajjin miti jarri kan lolaati jiru. Diina wajjin lolaati jiru. Qawwee tooftaadha dursee maasitti barbaade. Qawwee hiikkachuu akkaataa tooftaa qawwee hiikkatee gaafa kilaasni harka isaa galee meeshaa waraanaa guutuun isaa rasaasa takkaan nama 10 ajjeesaa irraa hiikkataa gaafa deemu gaafa san lolatti seena. Kana ta'uu kanarratti gara kanatti deebi'a. Abiyyi warri deeggartan deeggara. Barbaaddan Abiyyi mata rabbaadhaa waan feetan godha. Garuu guyyaan kun ni darba. Akka feetan godha Abiyyi. Wanna barbaaddan yeroo sagaraa isaa fuudhaa uladhaa walii ergaati sagaraa bakka inni akka inni mana fincaanii illee dhaqne fincaan isaallee biyya irratti isinii haayilaandiidhaan isinii haa ergamu dhugaa. Fincaan Abiyyi illee barbaadan haayilaandii qaba akka hin jenne jalaa guuraa dhugaa. Sagaraa isaallee maankadhaan nyaadhaa yoo barbaadan jechuudha. Sagaraa Abiyyi yoo barbaadan maankaan nyaadhaa isinii haa ergamu. Kaargoodhaan biyya keessatti biyya jirtan ka biyya Arabaa ka Kuwait jirtan ka Saa'udii jirtan ka Ameerikaa jirtan addunyaa kana guuturratti sagaraan isaa yoo barbaadan akka mana fincaanii keessa gadi buune dhoorgaa isinii haa ergamu nyaadhaa. Keef fedhii keessa garuu guyyaan kun ni darba. Guyyaa kana wajjumaan teennee eega. Guyyaa kana walumaan teennee taazzabbiidha. Waluma teennee wal taazzabna. Guyyaa kana eega. Guyyaa kana walumaan eegnaa. Guyyaa kana walumaan arginaa. Isa hin eegnaa. Bilillee. Ebaliyyoo. Fincaan haayilaandiidhaan Kuwait keessa biddeenni Itoophiyaa haarawaa ni dhufa oo'aan. Biddeenni Itoophiyaa ni dhufa biyyarraa fe'amee jechuudha.
barbarreenis ni dhufoonni hundi wantoonni adda addaa biyya kana keessa hin galan sagaraa abiyyi yoo barbaadde biddeena wajjin kaargoodhaan siyaa ergamu nyaadhu fedhii keeti deeggaruu bira tarii yoo barbaadde sagaraa abiyyi nyaadhu yoo barbaaddan bakka jirtanitti bishaan Itoophiyaa irraa ni gala biyya barbaadanitti fincaan isaatiif sagaraan isaas isinii haa ergamu dhugaa nyaadhaa fedhii keessan abiyyi maa deeggartan isin jedhu garuu guyyaan ni darbiti guyyaa dabartu san eeguudhaaf ta'e abiyyi maa deeggartan jettanii jara irratti illee duulinaa haa deeggaran guyyaan sun ni dabarti guyyaa san teennee waliin eegna guyyaa san teenneetuma waliin eegna teennee guyyaa san eegu guyyaa san nu haa ga'u umrii nu haa dheeressu umrii nu dheeressee gaafa san nu haa ga'u hoggaa shan isaa bulchu hoggaa shan umrii kun irratti na haa dabalu rabbi abiyyi hoggaa 10 isaa bulchu garuu hoggaa 10 irratti na haa dabalchu kana qofaadha wanni bakka rabbii kiyya kadha yeroo hundaa jarummaan har'a isa deeggaru kun mootummaa waan hin kufu seetanii sababa mootummaa miti namni dhuunfaa nama dhuunfaati abiyyi namni dhuunfaa kun hin badu seetanii nama dhuunfaati jettanii ummata keessan irratti dhagaa darbitanii ummati keenya oduu wareegamu ummanni keenya Saudi Arabiyaa mana hidhaa guutee qaamni isaanii maal Oromoo qofaaf dhaabanna lammiin Itoophiyaa guutuun isaa odoo miidhamu lammiin Itoophiyaa guutuun isaa ka biyya Arabaa keessa jiru odoo miidhamu Oromoo qofallee faarsuun hin ta'u beekamu kun hundi odoo badaati jiru as teennee yoo isa faarsan taate namummaan isinitti dhagamu namnumti namummaadhaan amma amantaa islaamaa ibaluu jalaa tuqee maaloo an islaama ta'ee biyya islaamaa dhufee yoomna kabajan arabni islaamummaa kiyyaa yoomna kabaj kalli mana kootti galee kophaa koo salaata kophaa koo hunduu ariifi koo kophaa kiyya deema harkifame abboonsaa margaa amantaa tuqee amantaa maaliif amantaa hunduu abboonsaa margaa musliimaa miti sheekota akkasii hararraa hargufu sheer godhaafi odomaa isin dhukkubu odomaa beektan ijoolleen keenya sheer godhaafi boonsaa margaati gurbaan hojjechaa jira jawaaritti aanee nama cimaadha gurbachi isin fakkaataa maraataa isin fakka gurbaan nama cimaa hayyuu beekadha warra OMN irra teettee minyi jettu sunni nama iji odoo takkatti maxxeffiidhaan asii kuffiseetan inni garas isii kuffisanii warra OMN gubbaa teettu san wannumti takkittiin isin ijoollee biyyuma arabaa tanneen hin geettu warra Ameerikaa keessa teettu sunni kanaafu Oromoo isin gaa isinitti dheeresseen jira anis biizidha aareetan seene namoonni baay'een ijoollee Wallagga keessatti duute poostaa gootanii nin boottanii hunduu boonneeti jirra garuu du'anis ajjeesanii irraa hiikkataa jiranii ilmaan Arsiitiif sikkoo mandootiif ilmaan Harargee wareegamanii mana hidhaa guutanii xiqqi jedhanii ta'an kaleessa Shaashamannee irra boombiin darbamee ture mana hidhaa irratti Oromoo hiikkachuu hin dandeenyu nuti qawwee diinarraa Wallagga irraa waan barru Gujirraa waan barru booyuu fi suuraa isaanii poosti godhuu miti irraa waa baraa hiikkadha qawweetti gala akkaataa itti adeemsa yeroo hojii deemu hundu hiriira bahuunis yeroo qaba mormiinis yeroo qaba wanni hunduu yeroo qaba yeroon sun darbe'ama wanti haarofni amma itti tarkaaffatamu eega dadhaban gaafa dadhabanii jedhan gara ajjeesanii irraa hiikkatanii kilaasha takkaan galatuu manatti ilmaan ofii sossobanii jara keessaa baasanii amma mana barnootaa karaa Wallagga keessatti Wallagga bahaa keessatti maal godhan mana barumsaa waraanni gallakkisee keessaa ba'ee meeshaa waraanaa lafuma kaayee fi keessuma gadi lakkisee yaa sun tooftaadha ilmaan Oromootu kana hojjechaa jira odoo qawwiyyaan akkasii jiraate biyya waraana kana keessatti parsantii 100 keessa 75 ilmaan Oromooti waraana mootummaa kana keessa kan jiran odoo namnumti jabaatee Oromiyaa tan harka qabatee afuutti tirsajee kan jedhu jiraatu taate jarru meeshaa waraanaa lafa isinii ka'aa deemaa jirti Wallagga keessatti Gujii keessatti fedhii isaaniitiin meeshaa waraanaa lafa godhanii jalaa deemaa jiran amma Wallagga keessa nama meeqatu dhumate yooma kana meeqa fixa poolisii Oromiyaa kana waan ta'eef gara qawwee hiikkachiisaa ani yoo danda'e liivii isinii deebi'ee isinii iyyaa yoo na jibbisiise yoo aare mootu onlaayinii seenee dubbachuun barbaadu booyuu dhiisnee kara hiikkatiisaatitti booyisi darbee jira Hacaaluu irratti sammuun keenya nu tuqamee ture anamma waa'ee Oromoo silaa akka Hacaaluu hidhamuu Jawaar irratti miidhametti waa'ee Oromoo irraan dubbatu ture garuu maal gootu garuu wanni gootu hin jirtu kanaan isinin jedha Oromootti isin jaalladha isin kabajaa isiniin nan boona naa jiraadha yoo dandeessise viidiyoo isaa muraasaa waraabee yoo danda'ame isin kan gallakkisaa kanuma isin jedha yaanni koo galatooma abshiruu ishee homaa miti ni darbiti ijoolleen badhaadhinaallee jabaadha guyyaan kun ni darba
Abiyyi kaleellee wayyaanee jala taa'ee Oromoo kan fixaa ture jara malee gaaf tokko wayyaaneen Oromoo rukunne gaaf tokko wayyaaneen Oromoon ajjeesne gaaf tokko ilmaan Tigree Oromoo finne. Baqqalaan Garbaa dubbatee jira. Wayyaaneen nan garafne jedhe. Ilmaan Tigree nan garafne kan na garafe obbo Diyoodhaa jedhe. Dhugaa isaati. Kan Oromoo ajjeesu jaruma malee nama biraatii miti. Ammas jaruma santu bakka san jira bakka san jarumatu ammallee Oromoo fixaa jira. Abiyyi kalees naaftanya sirna eessummaan isaanii deebisuuf abjuu haati isaa agarte deebisuuf galmaan ga'uuf Oromoo teessoo irra taa'ee Oromoo fixee wayyaaneen nu fixe jedhaa turre nuti. Namni saba biraatii waliin nu buuse Abiyyi. Abiyyi ilma Oromooti. Haadha isaatu sanyii biraa qaba. Isinoo warri Abiyyi deeggara jettanii paartii badhaadhinaa kana deeggaruuf harka dhoofta. Oromoo ta'uu maaltu isin beeka? Hin beekamu. Kanaafuu guyyaa darbu kanaa jettee waa baay'een darbatin jedhe. Guyyaa darbuu jettanii waa baay'een darbatina. Aaraatuma obsaatuma teenna nama arrabsuun barbaadu. Darbinee jirra nama arrabsinee as teennee sooshaal miidiyaa kanarra waggoota 3-4 akkas iyyinee waan baay'ee jennee maaloo. Ilmi namaan jijjiiramu bukoonuu farshoonuu bee guyyaa naqamerraan adada guyyaadhaan danfaa asalaan gubbatti galee deebee jara gad deebee qarraraatti dhufa beektani. Ilmi namaan jijjiiramu yeroo hunda nama arrabsina wareegamaati jirra maaf nama arrabsina. Karoora haarawaan gadi hin baanu. Karaan isin jira Oromootiyyaa karoora haarawaan gadi baa galatoomaa waraabula baay jiraadha. Oromni jiru kunuu ni geenya. Namoonni akka boonsaa margaa kan biyya galanii sammuun isaatis tuqamee deebee namatti deebee kan akka Ahmad Bobo sana baalee peejii isaallee jabeessaa fi sheerii godhaa hojjetaa jira rakkattoota keenya biyya keessa deemaati jira. Ijoolleen akka Jimmatti galan kan Abdii Geetaachoo akka hidhamu goosisanii biyya Masrii kana keessaa dhiibbaa irra godhanii miidhaa irraan ga'anii har'ammoo bakka isaa bu'anii hojjechaa jiran hin jiran. Waluma taazabnaati. Keessaanuu Oromoo kutaadhaan hin arrabsina. Oromoo kutaanii miti. Saba biraallee hin arrabsina. Oromoo kutaanii miti. Siyaasa Jawaarraa waa bara Oromoo. Jawaar maal jedhe? Fitilla Iskindir Naggaa mootilla Jawaar jette habashoonni Ameerikaa kanneen keessa yaa'anii bakka hundatti. Jawaar Iskindir Naggaa mana hidhaatti haboo Jawaaraa fannifamuu jette. Jawaar maal godhe? Isarraa waa barra jechoota isaa keessatti. Iskindir Naggaa faati miidhamaa jiranii miidhaan Iskindir Naggaa faati irra gahu baay'ee ulfaataadha. Mana hidhaa keessa taa'anii warrum isaan haa du'anii jiran saniif mormaniif. Jawaar taanee haa deemu. Amaarallee arrabsina. Nama saba tokkotti hin bu'ina. Diinni Oromoo ilmaanuma Oromoo keessaa dhalatte jaarumatu kalees nu fixe jaarumatu arrallee garaadhaaf nu fixe. Kan akka Abiyyi jechuudha. Arras ka Oromoo wannumti nuti diina arrabsinuuf tokko hin jiru. Wannumti nu saba biraatiin waliin buunee fi asillee diina shabatannuuf hin jiru. Kan nu ajjeesisiise isaan Abiyyi matu nu ficcisiisaa jira. Kalees jarumatu yoo gadi 27 kan akka abbaa duulaa faanti jala galanii wayyaanii jala ta'anii nu fixan. Arras jarumatu nu fixaati. Inshaallah Oromoon guyyaa tokko ni injifatame. Akka Oromummaa keenyaatti yoo yaadne guyyaa tokko waan injifannoon keenya wanna itti fufuuf kan of fixaa jiru diqaalaa waan ta'eef kan of fixaa jiru diqaala manu keessaa bahee waan ta'eef diinallee hin tuqinaa saba tokkollee arrabsinaa kutaadhaan Oromoo qooddanii kutaadhaan Oromoo arrabsuu dhiisaatii sabuma Itoophiyaallee hin tuqinaa. Dhugaa yoo ka Jawaar jaalannu taate dhugaa jecha Jawaar jala kayyaanu taate sabuma biraa irrattuu dhagaan darbatina. Odumaan obsidiitumaan ittiin dubbatina kaayyoo Jawaar galmaanaa haa geenu kaayyoo Haacaaluu wareegameef galmaanaa haa geenu kaayyoon kaleessa nadhii gammadaa Jawaar irraa fuudhee kaayyoolee qabsaa'ota Oromoo kan akka Jaarraa Abbaa Gadaa kan akka eenyuu isiniin jedhu ilmaan Oromoo kanneen kan dura darbanii jedhan hundarraa fuudhee asiin gahee Jawaar waliin nu qabee mataa keenya tokko nu godhe nummootu kaayyoo Jawaariitii fi kaayyoo Haacaaluu Hundeessaa galmaanaa geenu kanarratti haa dalagu. Haacaaluu Hundeessaa እኔ ብሔርተኛ ነክ አት ብሔርተኛ ዘረኛ ዳናን ጀተን አይ አን ሰኝ ኬሳ ዳላድ ቀባ አን ሰኝ ኬሳ ዳላድ ቀባ ሰኝን ኮቲ ኦሮሞ ዳ ጀ Haacaaluu Hundeessaa ግን በኢትዮጵያነቴ አልደራደርም ለፈ ኢትዮጵያ ረት ይሞርሙ ዳንጋ ሀንጋ ዳንጋ ለፈ ኢትዮ ኦሮሞቱ ጅራ
Har'a Isaayyaas xiqqisaan kafalatuu fi miti kaleessa beek Isaayyaas namni cabsee Tigree kanarraa loleetiin hin deebisa ilmaan Oromootiif gara 60,000 akka seenaan dubbatutti ilmaan Oromoo ka daangasaa irra wareegamanii deebisan waraana kana jechuudha. Saniif biyya har'a Isaayyaas isa san xiqqisa nurratti kafalatuuf Isaayyaas har'a nu rukutaa jira. Sababa saniif har'a Isaayyaas nu cabsaa jira. Hin daganne akka waraanni isaa silaa inni yeroo san uummata Tigree kana injifatee maqaalee of harkatti galfatuu ni danda'a. Kan akkana inni kan godhe mootu ilmaan Oromootti lole. Ilmaan Oromoo daangaa Itoophiyaa irratti guutuu isaanii lafeen Itoophiyaamti jedhamu sun nu hibe. Saboota bicuu sabni bicuu nu rakkiftu saba bicuu Gondariif Goojjamiin talafa Goojjamu lafa kenna beektani lafa ilmaan Oromootu keessa jira bee lafa sana. Daangaa ga daangaatti bee sun Oromootu irra ture. Matakkal kan jedhamu bee naannoo san keessa Oromoodha. Ilmaan Kuushtu jira bee bakka san keessa. Saba xiqqoo jennee nama walitti hin buune. Kanaan isiniin jedha hanqa 39 jedhu san bira tabarre affasni sun ga'ee jira. Oromoon bakka hunda jira. Oromoon hanga Tigraay dirasii jira. Oromoon Sumaalee keessa jira. Oromoon asiin Gondar gara Matakkal jira. Goojjam keessa jira. Oromoon bakka hunda jira. Afaan kana dubbatan malee sabni Amaaraa kan jedhamu hin jiru. Kanaan isiniin jedha Oromooti galatoomaa isin jaaladha baay'ee isin baay'ee naaf jiraadha.